kun hundi khataa'u mujuru komishinarri poolisiitiin Araarsaa Mardaasaa nama kudhajaa bosona basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Nama 39 guutuma qabdan sanuu akka jirtu cicci gootanii oduun tun arraan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa karrayyuudhaa ajjeesee tayyattu tun nutti hin kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jaanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Hoggansa waan hojjetu hin beekne haadootiif ilaalaa saba isaan qabne tun qoftii nu gahaadhaan hoggansa mataarra jiru itti gaafatamaa taasisuuf. Reefka sanii wajjin ammaas guyyaa 4 bulchan jechuudha. Hanga reefki xiraawee ajaa'ee tortorutti guyyaa 4 poolisni waraanni dirqamatti kanname raawwata. Yoo ijoolleen amma na eeydu ajajamtee hangaasaa kuchiisaa jaaniin hammeenya ijoolleeti miti ijoolleen ajaja raawwatti. Ajjechaa karrayyuu wal qabattu. Yaa'u dhageessanii jirtan isinitti himanii jiran. Ajjechaan karrayyuu wajji wal qabattu tana mana asistuu jechuudha. Tana mana asistu. Dhugaadha. Dhugaadha. Shira hojjetamee jira. Akkatti hojjetamee jira. Gaafa 22 ganama poolisni dhaqee isaan marsee jechuudha. Sababni poolisni dhaqeef ijoollee 5 nama laba. Kan poolisatti kijiba himeetu poolisni san fudhatee ijoolleetti dhaqee jechuudha. Gaafa 22 sadaasa 22. Gaafa 22 gizeetti dhaqan nama 39 qaban jechuudha. Nama 39 qaban. Nama 16 bosona basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Naasuu malee. Hin qabsoofne miti tanaaf. Naasuu malee. Eega qabamee namni maaf ajjeefama? Hidhuun osoo danda'amu? Mana murtii dhiyeessuun osoo danda'amu? Sababni ajjeefamuuf maal? Nam 16 jechuudha. Bosona basaqqa ja'amutti jilbiiffachiisanii fixan. Dhugaan tanuma. Lamaatu kana keessaa bahe kan ajjeefamin. Lameen bahe kana kalubbuun bahe kanaatu dhugaa tana baase. Warra lamaan sana amma maqaa isaanii himnu jechuun nageenya isaaniitiif. Osoo maal jaa jechuun abbaan silaa waan kana gaggeesse. Osoo nama 23 nama 39 guutuma qabdan sanuu akka jirtu cicci gootanii. Osoo akkas gootanii bakka takka fixxanii. Oduun tun arraan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa karrayyuudhaa ajjeesee tayyattu tun nutti hin kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jaanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Shaneedha jaanii akkas godhan. Jarri shanee miti immoo. Ummata Oromooti. Karrayyuun nan laallattu. Yoo anaaf abbaan kiyya dhalchuu baatellee karrayyuun obboleeyyan kiyyaami Oromoomi. Yoo haati tiyya naa deessuu baatellee karrayyuun Oromoomi Oromummaami tan nuti obboleeyyummaan itti qabna waliin jennu tun. Hoggansa waan hojjetu hin beekne. Haadootiif ilaalaa saba isaan qabne. Haantummaa saba isaan qabne. Osoo abbootiin gadaatii fi namni 39 kun guututtu yakkamaa ta'ani. Eega takka qabaman hin dheeysine. Mana hidhaa geessanii qorachuun hin danda'amu. Mana hidhaa geessanii heeraan itti muranii hidhaa teessisuun hin danda'amu yakkamaa taanaan. Cubbuudhaa jechuudha. Hin qabsoofne tanaaf. Gosa tiyya ta'uu hin qabu. Haati tiyya naa ta'uu hin qabu. Godina kiyya ta'uu hin qabu. Amantii tiyya qabaachuu hin qabu. Oromummaa qabaannaan naaf obboleessa siif dubbachuudhaaf hin qabsaawaa ture siif dubbachuun irrattis haqaa jechuun maas. Qabsoon nuti qabsaawaa turreefis tana. Kalees akkitti qabsaawaa turre kana arramma mootummaa keessa jirra jennee wanni callisnuuf hin jirtu jechuudha. Hin jirtu. Hin jirtu. Tanaafi mijiruu qananii dhiisee wanni hin biyya galeef. Hoggansi yakka fadhe gisee hojjetu. Hoggansu cubbuu fadhe gisee dalagu. Laalee callisuu. Hin garre jee bira dabruufi miti. Kaniin asitti aarsaa kafalu jiru.
rabbiinuu na taajjabaa jechuudha. Rabbiinuu eegaan dhugaan kalee Jawaar irra qabsaa'e. Eegaan dhugaan kalee Profeesar Maraara irra qabsaa'e. Eegaan dhugaan kalee Dr. Milkeessa irra qabsaa'e. Eegaan dhugaan kalee Shanee irra qabsaa'e. Arraas dhugaadhaan hoggansa mataa irra taa'ee akka kana hojjetu irra qabsaa'u baannaan rabbiinuu na gaafataa jechuudha. Dhugaa tanaan nu duuba jira. Kaayoo qabsoofnuuf tanaatu nu duuba jira jechuudha. Isii tanaaf qabsoofna. Eenyu haa dubbatuuf Karrayyuuf. Tun qoftii nu gahaadhaan hoggansa mataa irra jiru itti gaafatamaa taasisuuf. Tun qoftii nu osoo hattummaa nu jiraachuu baatte. Tana caalaa ammaas kan nama gaddisiisu namatti 16 ajjeesanii wanta jaan keessaa 28 hafe san keessaa tokko osoo tumaniiti ajjeesan. Reefka sanii wajjin ammaas guyyaa 4 bulchan jechuudha. Hanga reefki xiraawee ajaawee tortorutti guyyaa 4. An Oromoofiin qabsaawaan fuula hoggansaa bitachuufi miti. An Oromoofiin qabsaawaan bolola aangootiif miti. An Oromoofiin qabsaawaan maqaadhaa miti na biratti. An Oromoofiin qabsaawaan anumarraa dhugaadha. Eeganarraa dhugaa taate immoo xiyyaa fi kaan hin qabdu. Nu hundi tokko. Tana haa qabaachuu qabnu antummaa. Awal wallummaan qabnu jechuudha. Haan waan jibbinuuf hin qabnu. Kanaas addatti waan jaalannuuf hin qabnu. Daandiin ida'amu. Daandii keenya. Paartiin badhaadhinaa. Paartii keenya. Paartii keenya keessa taa'ee. Daandii keenya keessa taa'ee. Hayakka uummata keenya irra danda'u hojjetu. Jaala kiyya. Na kabaja. Na jaalata. Harkanarra kaayyata. Waliif bilbilla. Waliif lafaa ol kaana. Waan teeksti waliif goona. Wal dubbisna. Jabaadhu naanjaa. Waan hin fadheerraa hin harkadha. Je'ee yakka ati hojjettu sirraan dhiisuu jechuudha. Hin dhiisu. Hin dhiisu. Kaayoon an qabsaa'u jiruutu tanaa miti. Kaayoon an qabsaa'u jiruuf uummata keenya gidiraa keessaa baasuuf sanumaan narraa dhuga. Sanumaan ammaas taniin godhu jiru jechuudha. Malee paartii takka keessa waliin jirra. Hojmaata paartiiti. Maarree paartiiti. Intalagu as keessa yellamee. Aysaram. Bacirrash. Kun hundi kataa'umu jiru. Komishiinarii poolisiitiin. Araarsaa Mardaasaa. Oromoon araaraafamuu hin qabdu. Rakkachuu hin qabdu. Poolisoonni keenya bakka hunda jirtan gootummaa keessan ni beeyna. Aantummaa isin qabdan ni beeyna. Jaalala isin uummataa qabdan ni beeyna. Tun badii teessanii miti. Badii hoggansaati. Waraanni ajajaan hogganama. Waraanni eemaraan deema. Akkatti inni leenji'ee tukkasi. Tun poolisoota dhimma kana raawwatee hin laallattu. Poolisni waraanni dirqamatti kanname raawwata. Dirqamatti kanname. Qulqulluudha poolisni naannoo Oromiyaa. Miseensonni hoggantoonni godinoota hoggantoonni aanaa kan magaalota keessa jiran aantummaa sabaa qabdan. Paartii badhaadhinaa ni jaalattan. Dhugaadhaaf qabsooftan ni beeyna isin hojii hojjechaa turre. Teessanii miti badiin hoggansa abbaa ajaja kanne. Waraanni ajajaan deema. Yoo waraanni tokko ajajamee yoo ijoolleen ammana eeydu ajajamtee hangaasaa kuchiisaa jaaniin hammeenya ijoolleetii miti ijoolleen ajaja raawwatti. Tanuma dhugaan jirtu. Akkatti leenji'anii tukkasi. So jaalala uummataa qabaachuu baadhee taammana eeguu jirtu ijoolleen poolisa.
dubbii tana fittiin dubbadhu jechuudha. I'm ready. Sodaa namaan qabu jaalala uummata kiyyaa malee. Haqaafiin qabsaa'u jiraas. Dhugaafiin qabsaa'u jiraas. Saniifiin dhugaa uummata kiyyaa dubbachuuttis jira. Dubbachuufis ta'a. Ha sodaannu tokko hin jiru. Feetee nyaara nu murta. Feetee fuula guurta. Dhimma kiyyaa miti.